Miidiyaan ijaarsa biyyaa irratti gahee guddaa qaba kuni waan nama wal gaafachiisu miti haa ta'u garuu haaluma saniin faallaa isaatiin akkaataa itti fayyadamu yoo beekuu qabaanne akkamitti information kana hawaasa biraan dhaqqabsiisuu qabna. Information kun haqa qabeessa ta'uu isaa yoo baruu baanne haaluma kanaan biyyallee diiguu danda'a jechuudha. Hoggaa namaan amma dura darbee ilaallee turre sa'aata keessatti waan hin gunneetti karaa cufee biyya gubii irratti akka qalditti waan eegalame nama 86 bakka itti dhabnee jira. Social media irratti eegalame jechuudha. Dhimma nama dhuunfaatiin kan ga'e namoonni yaadata jeetiin abdadda an akkana ta'eetiin jira. Tanaafuu waan hin antee kanaaf deebiin kan namu qabu karaa cufuudha waan jedhamu rakkee namni dhumee jira. Lola bakka biraatti labsamee osoo hin ta'in social media irratti jechuudha. Ammas information deemuu qabuu fi hawaasa bira gahuu qabu sirrii yoo ta'u baatee faallaa kanaan kan deemu taate biyya diiguudhaaf akka lola lafarra jirutti baatii fi amata waan fudhatu osoo hin ta'in within a second yookiin within a minute waan barbaadu targeetii isaa san dha'ee biyya diiguu danda'a jechuudha. Amma kana yoo ilaaluu dandeenya fakkeenyaaf lola amma biyya teenya keessa deemu jiru yeroo ilaallu amma gareen juntaa yookiin gareen shanee ganda tokko seenaniiti ganda kana ta'onnee jirra waan akkanaa jedhanii social media irratti isaan gadhiisan within 1 week finfinnee seenna akkana goona jedhame hawaasni akka malee burjaajaa jira. Nu dhufanii jiranii gandee isaan qaban namni hawaasni naannoo san keessa jiru akkam taanaa nu dhufaa jiranii eessa seennaa akkam ta'u jirra jee yeroo rakkatu miidiyaaleen biyyaa immoo waan kanaaf hawaasni information sirrii arkate waan kun dhufaan jiru isin akka rakkanneetti information kun hawaasa biraan akka godhu irratti gahee guddaa osoo qabanii jiranii godhaan jiran. Ololli sobaa santu yookiin immoo bakka xiqqaa takka qabatanii guddisanii haalli itti deemaa jiru jira. Maaliif miidiyaaleen akka reefu achirraa obbo Gammachuun kaasanitti bakka san dhaqanii haalli itti bakka san toonnee jee yoo gadsu lakkaa yookiin lolli deemaa jiru san dhaqanii qaamaan gabbu'anii information dhugaa san hawaasa biraa akka dhaqqabu gahuu irratti gahee isaan qabanii shoora guddaadha. Shoora kana immoo akkamitti itti fayyadamaa jirraadha. Ammallee miidiyaaleen keenya haqa barbaachisaa jiru san qootanii hawaasni haqa bira amma waa'ee biyya keenya nurra miidiyaalee biyya keessa jiran irratti miidiyaalee biyya alaatu irraa afarsa. Social media irratti yoo deebinee ilaalu kan Ameerikaa yookiin kan Awustiraaliyaa jirutu biitii akkana taatee haala akkanaa deemaa jiraadha kan jee agarsiisu. Isaan immoo wal beekanii osoo hin ta'in waan miidiyaaleen biyya keenya keessa jiran dhimma biyya isaanii irratti seriously information jiru san itti hojjechaa jiranii miti. Isaan dhimmi kun dhimma keenya biitii teenya haala kanarra jirti. Haalli biyya keenyaa kana waan isin gabaasaa jirtan sirrii miti jedhanii haala imeejii biyya tana agarsiisu irratti ammallee hanqinaa jira waan joon fudhadha. Miidiyaan yeroo iddoo amma biyya keenya keessatti rakkoonni jira jee yeroo laalu naareeshiniin biyya keenya kana keessa jiru ifiifuu rakkoo mataa isaa qaba. Hawaasni tokko yookiin sabni tokko akka inni barbaadutti naareet godhee sabni biraa immoo kanarraan kan ka'e wal dhibbaa fi rakkoon jira. Amma fakkeenyaaf Affaarii fi Somaaliillee yoo fudhanne isaan amma yeroo iddoo lolee isaan keessa jiru dhimma daangaa dhimma kanarratti yeroo walalan miidiyaaleen keenya kana waan kana gabaasee dhiyeessurra isaan lamaan kun immoo akka walotti Affaarii fi Somaaliin maaltu isaan tokko godha. Waa'ee biyyaa irratti waa'ee amantii isaanii irratti kaalchariin isaanii akkaataa wal fakkaatu tokkummaa isaanii miidiyaan kun akka lallisu godhee yoo kan dhiyeessu taate haalli dhibbaa fi wal gaariffannaan hawaasa jidduu jiru san xiqqaachaa deema jechuudha.